Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftuu har'a kanaan qabadhee isiniif dhiyaadhe barnoota maatimaatiksii kutaa salgaffaa yuunit 1dha. Kanaan qabadhee isiniif dhiyaadhe yeroo darbe keessatti yuunitii kana jala difinishinii 1.9 irratti kanan dhaabe har'a achirraa kana jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti seerota sadan kana isinitti himeen ture. Seerota sadan kana isinitti himeen ture. Kan isiniif hin galle immoo akkasuma kan ifa isiniif hin taane exercise illee akkasumallee exampiloota adda addaa kana gaditti waan hojjedhuuf kan ifa sana hin taane achirratti na caqasuun dirqama ta'a jechuudha. Kan warri isiniif hin galle exercise adda addaa akkasumallee example adda addaa yeroo hojjedhu isiniif gala jechuudha. Isarra darbe immoo kan isiniif hin galle ta'e komentii jalatti naa barreessaa bifa isinii galuutiin isinii hojjedha jechuudha. Viidiyoo kabroo yeroo barnoota keenyatti fuunu definition 1.9 jechuudha. Definition 1.9 is maal jedha? The difference between two set A and B which denoted by A minus B is of all elements in A and not in B. This set also called relative complement of A with respect to B. We write mathematically as A minus B jennee mathematically yeroo barreessuun akkamiin barreessinaa relative complement of A respect to B kan jedhu kana mathematically yeroo barreessinu maaliin barreessina? Kanaan barreessina jechuudha. Innis maanni X such that X is elementii A ti jechuudha. Elementii A. X such that X element of A and X is not an element of B ti jechuudha. Elementii B miti jechuudha. X'n kun elementii B kan hin taanedha. Mathematically yeroo barreessinu jechuudha. A minus B kana maal jennee dubbisuu dandeenya? Maal jennee maqaa waamuu dandeenya? It also called maal jennee waamna? Asirratti maal nuun jedha? Relative complement of A with respect to B kan jedhudha. Kana egaa yeroo isin ibsuudhaaf Venn diagraamiidhaan yeroo isin ibsu caalatti isinii gala jechuudha. Waa'ee A minus B kan jedhu kana difference between seetii jechuudha. Yeroo ibsinu difference between set A and B kan jedhu kanaaf jechuudha. Innis yeroo bakka bu'u kanaan bakka bu'a. Isa immoo yeroo dubbifnu maaliin dubbifna? Relative complement of A with respect to B jennee dubbifna. Mathematically yeroo barreeffamu kun maaliin barreeffama? Bifa kanaatiin barreeffama jechuudha. Bifa ishiin itti maraa jiru kana jechuudha. Kalarii diimaadhaan. Kana Venn diagraamiidhaan yeroo isin ibsu caalatti isinii galaa jechuudha. Venn diagraamii kana walumaan ilaallu. Venn diagraamichis kana fakkaata. A minus B yeroo jennu kanadha jechuudha. Yookiin immoo maal jennee dubbifna? Relative complement of A with respect to B kan jedhu kana kanaan hojjenna jechuudha. Innis fakkeenyaaf shaded region kana ilaala. Kana jechuun A relative complement of A with respect to B jennaa jechuudha. Kana bakka bu'a shaded region kun. Innis akkamitti ta'e kan jedhu waliin ilaalla. A'niin isa kana yeroo argitan isaan diimaadhaan itti maru kun A'dhaa jennu. A'dha jechuudha. Akkasumallee inni kun immoo B'dha. Tuuta B'ti. Inni kun immoo tuuta B'tiini jechuudha. Kana jechuun relative complement of A with respect to B jechuun gabaabumatti maal jechuudha? Tuuta A keessa ni jiru. Tuuta A'dhaan jiru. Baadhaan yeroo hir'ifan inni nuu hafe san tuuta A keessa jiru. Baadhaan hir'istaniit baadhaan hir'ifame waan ta'eef baadhaan hir'istaniit inni nuu hafe san A minus B nu ta'a jechuudha. Kun ishii kana nuuf kenna jechuudha. Mallattoo giriirriidhaan ishii dibamtee jirtu kana jechuudha. Ishii mallattoo magariisaan dibamtee jirtu kana jechuudha. Kana nu ibsa jechuudha. Relative complement of A respect to B inni jedhu kun kanadha jechuudha. Kanaan yoo isiniin galle ta'e tuutota wayii fudhadheetaan isinii agarsiisaa jechuudha. Isas walumaan ilaalla. Innis kana fakkaata. Difference of the setting kana fakkaata.
Innis maalidhaa? Eeni tuunni E akkuma argitan kana isa kana jechuudha. Geengoo ishii kana jechuudha. Geengoo ishii kana. Tuunni B immoo geengoo ishii kana jechuudha. Kibni isaanii immoo isa argitan kana kibba isaan waliif qaban isa gidduu isaaniitti argamu kana jechuudha. As keessa jechuudha. 4 fi 3 isa qabatee jiru kana jechuudha kibni isaanii. Kanaafuu amma relative complement of A with respect to B inni jennu isa kam ta'a? Ishii shade region kana ta'a jechuudha. Biluu wayitiidhaan ishii dibamte kana jechuudha. Biluudhaan kalarii biluudhaan ishii dibamte kana ta'a jechuudha. Ishiin X irra kaa'u kana jechuudha. Inni maal qabatee jira? 1 fi 2 qabatee jira jechuudha. Relative complement of A respect to B inni jennu kana jechuudha. Innis akkamitti isin ibsuu hin danda'a? A maal qaba ture? Otoo B'n hin jirre ta'eeti. A maal qaba ture? Tokko ni qaba, 2 ni qaba, 3 ni qaba, 4 ni qaba. Maaltu? A'n jechuudha. Adda adda baasaatii ilaalaa jechuudha yeroo kana. Osoo walitti qabamee hin jiraatiin adda adda baasaatii ilaalaa A fi B jechuudha. B'n immoo akkasuma maal qabaa? 5 qabaa, 6 qabaa, 4s 3s qabaa jechuudha. B'n. Amma egaa intersekshinii isaanii maalidha? 4 fi 3dha. Kanaafuu B'n maaliin irraa fudhate jechuudha? Maalirraa fudhate? A'n maal qaba jennee turre? 1 fi 2 qabannee turre akkasumallee 4s 3s qabannee turre. Maali? B'n kun A irraa fudhatee jechuudha. A irraa fudhatee jira. Irraa fudhate. Isa dhiifneetii isa inni hafe sun isa A biratti hafe ilaallaa jechuudha. Relative complement of A with respect to B kan jennu kan isa hafe sun jechuudha. B otoo hin dabalatiin tuuta B sun B'n inni qabatee jiru kun B inni kun qabatee jiru kun B'n isa kana jennee ramtee egaa. Isaan kan otoo hin dabalatiin isa hafe kana isa shade region hafe kana isa laallachuudha. Yeroo kanatti jechuudha. Relative complement of A with respect to B isa jennu kan isa hafe kana laallaa jechuudha. Ifadha jedheen isin yaada Venn diagraamiin kun. Inni kun immoo universal setidha jechuudha. Inni asitti argitan kun inni immoo A fi B kan iddoo tokkotti qabatee jiru jechuudha. Inni mallattoo wanni adii diimaa kanaan irraan isin barreessaa jiru jechuudha. Inni immoo A fi B iddoo tokkotti qabatee jirudha jechuudha. Universal setiin jechuudha. Yeroo gara kitaaba keessanitti deemnu immoo maatimaatikaali immoo akkasitti barreessina jedheen isinitti himee ture. Maatimaatikaali akkasitti barreeffama. Ifadha jedheen yaada yeroon isin ibsutti. Egaa X'n elementii B miti jennee turre egaa. Elementii B kan hin dabalan. 4 fi 3 B keessatti argamu jennee turre miti dura. Egaa B'dhaan waan itti makameef 4 fi 3 isaan dabalatu jechuudha. Warreen hafan sun isa suuraa irratti argina sun 1 fi 2 qofaadha jechuudha. Relative complement of A with respect to B inni jennu sun jechuudha. Maatimaatikaali yeroo barreessinu immoo bifa kanaatiin barreessina. Nooti jedha. Inni taan immoo akkasumallee relative complement of A with respect to B isa jennu kana maaliin barreessuu dandeenya? It can also write as bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Bifa slash fakkaatu kanaan jechuudha. A minus B shi jennu kan maaliin barreessuu dandeenya? Bifa kanaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Karaa lama barreessinaa jechuudha. Inni taan immoo definitionii 1.10dha. Inni immoo maal jedhaa? 1.10 akkas jedhan. Let A be the subset of universal set U, absolute complement or simply complement of A, which is denoted by A complement is defined as the set of all elements of universal set are that are not in A. We write an mathematically as maaliin barreessina? Bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Waa'ee maal? A complement waa'ee complement seetii jechuudha. Complement seetii kan jedhus walumaan laalla jechuudha isas. Complement seetii maaliin barreeffama? Bifa kanaatiin barreeffama. X such that elementii universal setiiti. And X'n immoo
elementii A miti jedha. Waa'ee kompilimentii walumaan ilaalla jechuudha. Akkasumallee waa'ee yuunivarsaal seetii immoo maal akka ta'e kompilimentii fi yuunivarsaal seetiin hariiroo isaanii waliin qaban waliin ilaalla jechuudha. Maaliin? Bifa Venn diyaagiraamiitiin jechuudha. Akkuma duraan waa'ee wanni isinitti hime difinishinii 1.9 keessatti waa'ee difference seetii isinitti hime jechuudha. Akkasumallee isa kana waa'ee yuunivarsaal seetii fi akkasumallee waa'ee kompilimentii bifa Venn diyaagiraamiitiin isinitti himaa jechuudha. Bifa suuraatii yeroo ilaallu kana fakkaata. Kompilimentii seetii jechuun kompilimentii of seetiin kana fakkaata. Yuunivarsaal seetiin A's of keessatti qabatee jira. Yuunivarsaal seetiin kunuuti akkuma asirratti argitan. A kompilimentiin immoo isa kanadha jechuudha. A kompilimentiin maal akka ta'e inni malaallu walumaan isiniif ibsa. Tuunni A bifa yookiin immoo kalara adii kanaan kan jirudha. Tuunni A jechuudha. A kompilimentiin immoo isa biluu wayitii kanaan dibamee jiru jechuudha. Sheedar riijinii kana jechuudha. Isa dibamee jiru. Biluudhaan isa dibamee jiru jechuudha. Biluu wayitii kanaan kan dibamee jiru A kompilimentiin. Walumaa galatti kompilimentii jechuun tuuta tokkootiin ala kan jiran jechuudha. Fakkeenyaaf A'n qabee A'n kana yeroo jennu isa kanadha yeroo jennu isa adii kana yeroo ta'u A kompilimentiin jechuun immoo A'dhaan ala kan jiranii jechuudha gabaabumatti. A'dhaan ala kan jiran isaan kamidha? Kunoo ala A jiranii jechuudha. A alasaa kan jiran maalini? A komplimentiidha jechuudha. Ala A kan jiran A komplimentiidha. Garuu immoo ala A'dhuma ta'anii yuunivarsaal seetii darbuun qaban. Maaliif? Alli kun yuunivarsaal seetii dabarraan ta'uu hin danda'u jechuudha. A kompilimentii jechuu hin dandeenyu. Garuu yuunivarsaal seetiin A fi A kompilimentii hammatee jira. A kompilimentii akkasumallee A's hammatee kan jiru maal jenna? Yuunivarsaal seetii jenna jechuudha. A kompilimentiin ala bahuu hin danda'u. Isin amma A'n isa kanadha silaa ala bahuu hin dandeenya jechuu dandeessu. A komplimentiidhaan isaan kana ala bahuu dandeenya jechuu dandeessu. Ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif? Yuunivarsaaliitu nu daangessa. Yuunivarsaal seetiin nu daangessa. Yuunivarsaal seetiin kun nu kennamee jira asirratti. Yuunivarsaal seetiin nu daangessaa jechuudha. Waa'ee kompilimentii keessatti. A'dhaan ala garuu immoo yuunivarsaal seetii eeganiiti jechuudha. Eeguu qabu jechuudha. Alan bahani. Sararicha darbuun qaban yuunivarsaal seetii. A kompilimentii yeroo jennu. Ifadha jedhee yaada. Venn diyaagiraamii irratti ifa isinii ta'eera jedhee yaada. Ifa kan isinii ta'an immoo kan biraa seetii wayiitiin fakkeenya wayii isinii fudhadhee ilaala Venn diyaagiraamiidhumaan jechuudha. Fakkeenya isaa yeroo fudhannee ilaallu kana fakkaata. Fakkeenyaaf A'n maal qabatee jira? 2 qabatee jira, 3 qabatee jira, 4 qabatee jira. Tuuta lakkoofsaa kana qabatee jira. Yuuniin immoo isaan kana qabatee jira. Maal qabatee jira? A's qabatee jira. Akkasumallee A'dhaan ala kan jiran qabatee jira. Isaan maal fa'i? 5 qabatee jira, 6 akkasumallee 1 qabatee jira. Qabatee jira yuuniiniin jechuudha. Yuuniinii otoo hin taane yuunivarsaal seetiin. Dhifama yuunivarsaal seetii jechuudha. Yuunivarsaal seetiin. Yuunivarsaal seetiin maal qabatee jira? A's keessas A's qabatee jira. A komplimentiis qabatee jira. A kompilimentii jechuun A'dhaan ala kan jiran. A kompilimentii yeroo jennu gara alaatti hin baanu. Maaliif yuunivarsaal seetii keessa ta'uu qaba. Yuunivarsaal seetiin immoo ishii reektaangilii kana keessa yookiin immoo garfee kana keessa jirtudha jechuudha. As ala iddee kana ta'uu hin danda'u. Iddee kana ta'uu hin danda'u. A kompilimentii yeroo jennu. A'n maal qabatee jira? 2, 3, 4 qabatee jira. A kompilimentii yeroo immoo A'dhaan ala jechuudha. A'dhaan ala kan jiran jechuudha. A'dhaan ala kan jiran 5, 6, 1dha jechuudha. 1 kunoo jira. Akkasumallee 5 isa jira. 6 jira. Kunoo akkuma asirratti argitan A kompilimentii akkamiin barreessuu dandeenya karaa biraatiin mallattoo paawuriitii fakkeessineet sii xiqqeessineet xiqqaa kan ta'e isheen xiqqishuu barreessinaa jechuudha. Mallattoo paawarii fayyadamneet akkuma asirratti argitan kanaatiin barreessinaa.
jechuudha waa'ee kompilimentii yeroo barreessinu. Akkasumallee mallattoo kanas fayyadamneet mallattoo gubbaa isheerraa tuqaa keenyeet mallattoo akkasii kooma fayyadamneet kan nuti barreessinu jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Gara kitaaba keessanitti deebinaa jechuudha. Yeroo gara kitaaba keessanitti deebinu maatimaatikaalii kana barreessina. Maatimaatikaalii kompilimentii A kana fakkaata. Maatimaatikaalii yeroo barreessinu waa'ee kompilimentii jechuudha. Kompilimentii fi yuunivarsaalsiitii hariiroo isaan waliin qaban akkuma amma isinii ibsedha jechuudha. Veen diyaagiraamiidhaan kanadha jechuudha. Amma egzaampilii isaa yeroo ilaallu waliin ilaalla. Yuunivarsaalsiitii qaba. If U kana yoo ta'e yuunivarsaalsiitiin isaan kana qaba yoo ta'e isaanis maanni 0, 1, 2, 3, 4 qaba. Een immoo 3, 4dha. Then kompilimentiin 3 fi 4dha. Kuni asirratti ishiin argitan kun kompilimentiin A keessatti ta'uu hin danda'u jechuudha. Kun dogoggora qaba jechuudha. Akkamitti dogoggora qaba kan jedhu isiniifan ibsa. Iddoo kanarratti xiqqoo dogoggora qabdi. Fakkeenyaaf egzaampilii fudhadheetan isiniif agarsiisa. Kana yuunivarsaalsiitii kana fudhadhaa. Bifa rogarfee kana san isinii kaa'e kana jechuudha. Inni maal qabaa yuunivarsaalsiitiin kun iddoo tokkotti kan haammatudha jennee herrega. Kompilimentii fi A. Inni maal qabaa? Eedhaaf haa fudhannu. Een immoo kanaa jennu. Inni maal qabaa? 3 fi 4 jenneerra. Een. Yuuniyeeniin immoo maal qabaa? 0 qabaa. Akkasumallee 1 qaba. 2. 3 immoo asuma keessallee ni jira. 3s qaba. Maaliif A fi yuuniyeenii iddoo tokkotti haammata yuuniyeeniin tuutaa fi tuuta A fi kompilimentii A haammata jenneerra. Kanaafuu 1 qaba. 0s akkasumallee 2s qaba. 3 irra deebii barreessuu hin barbaachisu. 4 kana qaba jechuudha. A kompilimentii yeroo jennu A kompilimentii ta'uu hin danda'u. Maaliif? Een erga tuutaa as keessa jiru kana erga ta'e A kompilimentiin kam ta'a? 0 fi 0, 1, 2 ta'a jechuudha. A kompilimentiin. A kompilimentiin kana ta'a jechuudha. Yuuniyeeniin erga isaan kana haammata ta'e jechuudha. Kanaafuu kana ta'a jechuudha. Kanaafuu 0 maal ta'a jechuudha? Inni kun maal jechuu dandeessu? A kompilimentiin Een 4 fi 3 4 erga ta'e A kompilimentiin 0, 1, 2 ta'a jechuudha. Kan akkasitti naaf sirreessaa.